irra budan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ka salamta kanan jenne yoyya ilmaan ayya bagana gaan duftani hundi keeysanuu sagalee teenya tana agartee ummata keenya ka sagaleen qabne rabbi malee waa takkan qabne ka mootummaan qabne karagartee ilmaanuma ifi barsiifataniin dhumu jiran ilmaan ifi wanna jaaniin dhumu jiran gartee ummata kana sagalee taana wanniin isiniinjuu ummata kana yoo ummanni kun irraa dhalanne jettan yoo rakkoon ummata kana nu laalti jettan yoo dhimmi ummata kana ummata nu laallata jettan ilmaan oromoo ka dhugaa qulqulluun ilmaan saba share invite godhaawaan kana waliin dadaqaba maaliif ummanni keenya rakkoo gartee kanan jaamne keessa jira jechuudha oromoon takka rakkoo kana keessa kufteen beetu jechuudha keeysattu oromoo osoo hin jennu keeysattuu rakkoo ummanni harargee keessa kufe namni tokko keessatti hin kufne jechuudha namni tokko keessatti hin kufne jechuudha saniifu yaa obboleeyyan kiyya harargee tanalaa gosaa walirra jaaranii gandaa walirra jaaranii hoolaa hunda fuudhanii sigale abbootiin qabeenyaatu nama bittee fixxee namni namaaf sagalee ta'u hin jiru sigale hoggi aboo ummata kana sagalee ta'aa jira meeqa naa kennita siin jira akka waan gartee ummataaf ammaallaqa kafalu akka waan ummanni sun ammaallaqa naa kafalanii ummataaf sagalee ta'u jiru sigale gowwaan hundi gatii fi bareeti gowwaan hundi nabi taajaa jechuudha sigale piipii wanni isiin goote akka hayyuun tuffatamu akka hayyuun arrabsamu akka gartee dabeesaa fi sareen wallaaltuun huddurraa soytu feemasa taate sagalee ummata kanaa taatu fuuteeti tiktok kanarratti gartee giiftara kana bittee kana haraa olti namni kana jala oolaa jechuudha siyaasaa sadarkaa sanii gabbuuftee jechuudha hayyuunni tuffatame namni hayyuu dhaga'u hin jiru namni beekaa dhaga'u hin jiru namni gartee nama waa beeka jaan dhaga'u hin jiru jechuudha siyaasaa fuutee biyya gallaayite amma namni akka ta'u wallaaleeti gartee joolleen tiktoktuu yoo feete nama waliin nayti yoo feete dadaapha jettiini jechuudha siyaasaa oromoo sadarkaa sanitti laayiteeti namni gartee saba kanaaf sagalee ta'u ana qofarra galee ana qofa iyyuu jira jechuudha majawween faan gabbaanii hayyoonni kun nu gargaaru jiran malee kophaatiyyaan iyyuu ture ni yaadattanii yaabbaloyin kiyya siyaasaan akkas nu harkaa taate so isaan kana maaliif akkana godhan ummata kana gosaa fi gandaan diiganiiti akkaataa gartee namni waliin dirmanne akkaataa namni waliin dhimmamne akkaataa yoo harargeen duute arsiin itti gammaddu yoo arsiin duute wallaggitti gammaddu gartee gaafa duraa diraamaa ni yaadattanii anilleen piipiin deeggaruu ture gaafas gaafa nama arsii fuudhanii wallagga keessa geessanii shaneetu qaama saalaa ciree jedhanii ifumaa itti qopheessanii mee arsii dhufu jira jechuu beeyti addi bilisummaa oromoo sigale arsii dhufu jira gurbaa arsii tokko dhufu jira jettee qophooytee eeyidee qaama saalaa irraa cirti sigale akka nuti waliin dirmanne akka nuti waliin dhimmamne sigale welcome boniyye so akka nuti waliin dirmanne akka nuti waliin dhimmamne nurra dalaganiiti erga nuti gartee gargar cabne booda eega nuti wal irraanfanne booda eega nuti duudaa garaa taane booda karoora isaanii nu gakkennu eegalanii jechuudha karoorri sun amma hojii jijjiiramu jira jechuudha karoorri sun amma hojii jijjiiramu jira jechuudha naa usaa xiqqoo sigale dhiifama karoorri sun amma hojii jijjiiramu jira jechuudha saniifuu ummanni keenya please wanni godhuu qabdan sagalee walii tahuu wal dhageeffachuu wal jala yaa'u hayyoota isiin gartee walirra bitte kana namoota isiin hayyoota irra bitte joolleen taane hunda hayyoota arrabsisiiftu kana
rabbi sodaadha ummanni keenya dhumu jira amma harargee keessa waan ta'u jiru qabatama lafa jiruun isinii himaa jechuudha jaawarilleen poosti godhu jira namni qara'ee barachuu hin dandeenye joollee barattuu hunda fuudhanii waraana yaasu jiran makalaakiyaa yaasuun sirriidha makalaakiyaa fedhiidhaan deemu qaba namni akka namni makalaakiyaa deemu nama amansiisuu danda'u qabda namni kun kaayyoo dhumuuf beeku qaba namni waraana deemu kun kaayyoo dhumuuf beeku qaba namni yoo kaayyoo duuf hin beeyne yoo kaayyoo dhumuuf hin beeyne yoo bakkatti dhumu hin beeyne sigale waraana dhumiin qabne dhumuun barbaadu jechuudha amma yaadattan gaafa wayyaanee ummanni lukkurraa hanga lubbutti welcome hamza jaalala lukkurraa hanga lubbutti kennee ummanni loluu turee jechuudha so ummanni gartee gaafas kaayyoo dhumuuf beeka TPLF irra duulu jira sigale TPLF irra duulu jira amma lola waan san lola keeysoo obboleessa jees obboleettii jees lola kanaa hin lollu jeen namni didee jechuudha shayxaantichi immoo dhiiga ummata kanaa dhuguuf ummata kana walirra jaare sigale faraqataan wallaggii aangoo sirraa fudhatte jaan faraqataan shawaadhaan aangoo ta'e jabeeffadhu jaan faraqata shawaan ifiifuu ta'umu jirtu beeka wallaggii ifiifuu ta'umu jirtu beeka faraqataan arsiidhaan aangoon isinii kenneeti jeneraalonni isinii maarree pirezidantii aanaan pirezidantii isiniiti gartee maarree jabeeffadha jaan sigale akkana keeysoo guutuu adda caccabsee fixee jechuudha inni aangoo isaa malee biititun diigamtee namni dhumee namni facee irran kaayyanne jechuudha obboleeyyan kiyya ummata amma nama mataan xash tahee jira kaniin an beeku re'ee gurguree hoolaa gurguree waa hunda gurguree buusii milishaa buusii raayyaa ittisaa buusii buusaa gonofaa buusii anshuraansii buusii maarree waan kana buusuu malee karaa isiin kutteen harkan yoo fayyaa dhabde namni si haakamu hin jiru sigale yoo buqqaate buusaan gonofaa kasii dirmatu hin jiru maallayni hundinuu karaa lolaa deemaa jechuudha dirooyinii biteeti ummata jeesu jira jechuudha isaan gartee buusii addaa tana gartee amma nama aanan tokko qadaada tokko fuudhee magaalaa geeffatu baadiyyarra kanarraa qaratii jaaniin sigale lukkurraa qaratii jaaniin reerraa qaratii jaaniin dur nuti qaranni nuti beeynu ashuurri nuti beeynu kabitatee waa ashuuraa jechuudha amma ati jaldaabuma san fiddee dhaabuuf sirraa bitamee bitamuu dhabee dhimma isaaniiti miti jaldaaba san dhaabuuf qaratti dura waa kafaluu qabdaa jechuudha ummanni keenya maana umtee keessa seenee jechuudha yaa buleeyyan kiyya akkamma asii diyaaspooraan quufee finfinneen toltee maarree biyya jijjiiree jedhansi gale biyya jijjiiruun magaalaa haxaa'uudha dirgin billicii magaalaa keessa kaa'uudha mootummaan tokko kan dhufuuf kan ittiin madaalamu nageenya buusuudhaan buleeyyan kiyya mee namni keenya hawaasni keenya dammaqa keessattuu diyaaspooraan dammaqa waboo yoo humnaan dadhabde nuti ka humnaan dadhabe garreete araarami jenneeni taayyeenuu sababa sanitti hidhamee jechuudha araaran barbaadu jechuudha waboon inni dhabamsiisuu danda'u jirtu jechuudha akkuma mangistuu Hayilamaariyaam osuma dhagaa darbatu harka keessaa buqqa'ee kuta malee waboon inni dhabamsiisuu danda'u hin jirtu deeggartoonni PPT tana gurra keessan isin calawu waboon galaa jirtu ta 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Hailuu Gonfaatii fi Abbabaa Garasuutiin jaaramte ani qubaan qaba sigale ajandaan sun bishooftuun lafa kaa'ame dura waboon amma hurrumaa galu jirtu waboon amma waboo gale janii haasa'u jiran tun sigale waboo gaafas jaaramte sigale farraa riphee lolaa jedhanii jaaramte anniin beeka sigale tanaa galu jira malee waboon dhugaa wanni galu jirtu hin jirtu buleeyyan kiyya waboon ammaas inni lolaan injifatus hin jirtu qulqulleessine maal goone mitirqishoo goone osoon jedhanii bakka hin jirre hunda seenu jirtimi riphee lolaan tokko gartee akka qaanqee ibiddaa tan fura keessa geessitee dhooyiteeti ni faca'a jechuudha bakkayyuu qabataa jechuudha sigale
خنا أكبا أمتا نفيدا جتا هيا أمني مي أمتا أسي جبران قدرسا جرتا خادريف كابينين قدرسا جرتي سيغالي بوسيدان قدرسا جرتا أمني فيفو يو وبو ننجران نوبو أمتا مومي وبو قبيسي فيدا سيغالي خنا هندا خوال مخاتي أبوليين كيا أمني خينيا أماجرا سنقبران نغير أباجرا سنقبران خنغيا منغلوس بوسيدان أكيتا هجرا يا أمتا خينيا نودر مدى معلومان نبو إجي أمني والله وداجة غلفتنيتي يا ربي تخرج قفني موتو ما تخريسان توكيشاك أمنو إلمان كينيا قبافني دراد آبني موتو ما نغيا نبولشتو موتو ما نغيا نو إيدو موتو ما تي هالكني قويا باسا بوسي ننشنكين خطاقلتي هالكرون دي إيغا جتي إفير رفت أما مالتو دفع جانا ررقي خيست سيقال إفيرون دي إيغا جاني قوتي بولان كون قويا أخافا أولي بوليين كي ربي صدار قويا أخافت أولي هالكن دكنا خيسة تاو قبتا مال إيدا آباو إيدا سينجان يوم أنا قلتي رفتي ورا على جروف دبلا ما خفلو قبتا سيقال جارتين تي أسي قويا بوسي جاني آنان توكيچا غرغرتو لكو تكتي غرغرتو جما توكيچا حقارا تكيو قبدي مغالا فيدي الرابوسي بوسو قبدا قوتي بولان كون غوتون والله بالله خنو دولا غافردا قوتي بولان كون غوتون الله تتابلو جن قادريف كابينه في وري بولچوتا في منولي غلني قماني قوتي بولان كون يو الا غله يو ابو ددبينين غلجت دبل ما خفلو قبدا جچ ور الله تتاوسني أبليان كينيا قيامان اتباهاتي جرتي أمتا خير أمني كينيا رقو خيسي جرت يا فارسي بولا أرمو ربي صدات فارسي بولا نمارا ربي إساني صداتيتي أمتا ساني رسغلي تانجرو جرت أورا أسي غرتي دقي بيا دقي هاي بربونو تغافة بيا دقي سان أمتا خيسة ديمني أمتا رقون جرتو مالي جنة عزويني غافة خينيا بردچين نغا غافة خينيا بر باسا بوسي ننجرو بر غافة خينيا بوكاتي ننجرو بر غافة خينيا نتي وان كان دي غرو بر كوريدري ننجرو بر أمني أرى يا ربي ما نؤم تي خيسي جرا بر ديگل قوتي بولان اوغي توكيچا قبو غرغري علم مغالتي ارغي خنو رايا اتساسي اوف نجاني خرا اوفن بيخن رايا اتساخون كدومين قم بيتي تكا ورانا قباچون سريد تنر وليغل غرو ورانا خنا فيدين غوت امنسيسو قبط قادرين اتي غبوب بافتي دچيدان حتو تا امتا انزرف سيسيفتتون يونيف غرتي منافيستو بارتي بدارينا تدغبوفتي واو وراني خون فايدا ورانا خنا امتا برسيفتي امتا فدچيسون ددني وني اتي قادري جتي امتا قوي اركنيتي امتا فيچيسيفتو مي معلومه سيقال هاي مي أمني مالي في بوليسا في جبرة خفلة أمني مالي في رايا اتساتي جبرة خفلة أمني مالي في مليشة أنا جبرة خفلة أكنا جاي يسسني في مي أصو مليشان جرو أصو رايا اتسا جرو أصو بوليس نجرو أصو همني نجينا جرو مي أمتا سيفيليان خرر كمي بولچتا بوليسو غبرمان تنا چالتني جرتي منخه سنتيرا فوندن ديسو هوغي اويرو دچي اخافا اولت سيغله سي اخافه خنا هيراتا قفنياته خرر رباتي قبن خيسه تابلو قبداي مالي اباو ايغا بر شني ايغا نگينيا بيا ايغا امتا نگينيا بيا ايغو يسغر خنگينيا بيا ايغو ابو موتوما سيغله أمني دلقان إسا يورا كون جراتي موتو مادا انفورميشينا خنودا سيقال انفورميشينا أمني خنف كان دقانيتي ورم وقي موتو مان كون وشاني أسيقر رجاني أمني مي دقانيتي سيمان أبلو دفنو تسيمي برجانين وبون قرق أبدي كتيني جاتشو توك چواي مخان أمني وليفو واللالي جراجة سيقال وبون إسان أبامسيف نفنانو جرجام كنو هرارجي هنده سينته دردوا سينته خريو سينته تركان في فدچا جرتي سيقال هرارجي بقى دوان انجر أما هرارجي سيناني تمر خيسني جيجو سيقال تمر خيسني جيجو
so ummatni keenya kana keessa kana gartee faarsee bulaan si gubbaa taa'ee ifi draftii tanaan garaa ichi baasee si gale amaara kana naanneessaa indazaa ነው jechisiisa amaara arrabsaa jechuudha si gale guyyaa dheeraa ifiifuu amaara gangalchaa bulee halkan guutuu ganama gabbahee amaara arrabsaa jechuudha jaawarfaan fanno nu fiduu deeman sirnafxanyaan nu fiduu deeman kan inni gangalchaa bulee sun amaara beekta si gale asiiba hayyoota kana maqaa balleessaa jechuudha hayyoota sabaa kaifiifuu gartee dafqaan bula akka kiyyaa kana fa'a ka huulisaa dalagatee gartee jireenya isaa uffataa ummata isaatii sagalee ta'u kanarra bobbaasaa jechuudha horii ummataa nyaataa horii maarree maal godhaa sii galee hayyoota kana maqaa xiqqeessisiisaa jechuudha akka hayyoonni kun ifi qaanfatu akka hayyoonni kun qalbii cabu sii galee ijoollee durriyyee gartee jireenya fiituun beeyne tasagaraa fi bakka gatteessuu fi bakka itti albaatu qofa yaaduu dandeessu sii galee tayooniin arra ummata kiyya kana hayyoota kanarratti duulee qalbii cabse yooniin arra jaawar kanarratti duulee qalbii cabse boroo abbaan kiyya akkam ta'a haati tiyya akkam taati jettee tayaaduu hin dandeenye yooniin arra marroo dirriba irratti olola oofe sii galee sabboonummaan abbootiin tiyya oromummaan abbootiin tiyya gartee oromiyaan abbootiin tiyya gatiitti kafaltee hoodho jettee naan geesse dhiiroo kam taati jettee ijoollee yaaduu hin dandeenye ijoollee gartee namnummaan haa jennaaniif gartee afaan isii daangaa hin qabne tana tiktook irra bitaniiti si gale jajjabeessuudhaaf jala dhaqaniiti leenca haraniifi jechuu maqaa jijjiirratanii si gale hay bar abaluu nama arrabsee abaluu jaawar arrabsee abaluu hayyoota oromoo xiqqeessee lammaa magarsaa arrabsee taayyee dandaa arrabsee sheekka abbutaa arrabseeti balleenci darbamee fi aboo haa arrabsinu memmalaalaa waan feemasa ifiin jettu tana takkaan isii akka waan numaatuu bilisoomtetti giiftuma teessanii sagalee nuu taanuu kadhaadha amma tikree dhaqaalaala tikreen nama ummata isiitii sagaleen taane giiftuman kennituuf amma amaarrilleen irra walii galee dhaabee jira jechuudha oromolleen dammaquu qabdan nama sagalee siin taane nama gartee siin dalagatu nama siin bizinasa giiftara keetiin gartee jireenya jijjiirratu yoo sagalee sii ta'e kenniif yoo sagalee siin ta'in ammoo abadan si gale feemasni wanni nama barbaachisuuf oromoon wal malee hin qabdu gaafa nuti adda wal qoonne diinni kun hokkana nurra ta'a jechuudha diinni kun hokkatti hayyoota keenya xiqqeessaa jechuudha diinni kun hokkanatti gartee oromiyaa fi oromummaa ati gartee sabboonummaa ati gartee dhiigatti kafaltee hayyuun meeqa nadhii gammadaatti dhabamee araarsoo wadaa itti biyyee ta'e si gale mul'isa abbaa gadaatti dhukkee ta'e tana si gale sabboonummaan biyya diidi seenaan oromoo qeenxeedha siin jaa si gale farshoo fi diraaftii quufee si gale halkan dhalaadhaan shukkuumamaa buleeti si gale hurkaa keetiin bilisoome opiidiyoo gartee dheengadda wayyaanii dhiittee ergachuu ilma keetti gabbartee intalateetti gabbartee si gale ati bilisoomsiteetu qabsoo teetirra dhaabbate bar qabsoon oromoo biyya diidi seenaan oromoo seenaa qeenxeetii siin jaa kana hunda keef godhe nuhi jechuudha maaliif tokkummaa abbootiin keenya nuu dhaaman san dagannee jechuudha si gale dagannee jechuudha tokkummaa keenya sani deebuu qabna jechuudha gosummaa wal qoodu wallaahi billaahi gosa takka tan abiyyi tan piippiin toltuuf hin jirtu jechuudha namni ganda keessaa dhalate gachisiisu jiru namni ganda harkarraa nyaate ummata jimmaa ummata bashaashaa buqqisee si gale buqqisee xaragu jiru oromoota naannoo biroo kan oromummaa isaanii oduun dhaga'e faayida gatiin inni qabu jirtu jechuudha karoora abiyyi jala mureetiin sittiin abiyyi sabni isaa kursiisaati amantiin isaa kursiisaati yaa sheekotii manzaraa tagartee kunoo arra laaqanni finfinne arra laaqanni dirredawa arra laaqanni harare arra kabajamtu abaluu wajji oolle arra kabajama abaluu wajji oolle jettani yaa sheekotii manzaraa abiyyi amantii islaamaa ol qaben jiru abiyyi ummata islaamaatu gaqqabaa jira
Isliminnaan yoo maddite Itoophiyaa guutuu keessa ummanni Oromoo guutuun ni beeka Harargeerraa maddite. Arra Harargeen akkam jirti? Maddi Isliminnaa sun akkam jirti? Abiyyi amantiin isaatii kursiisaati. Abiyyi sabni isaatii kursiisaati. Abiyyi jireenyi isaa kursiisaati. Malee waa takka kursiisaatiin ala. Abiyyi siisin beeku rabbiillee beeku. Haadha isaa beeka kijibaan nama du'e ragaa godhataa jira. Oromoon oggii mammaaytu kijibaan nama du'e ragaa godhataa jira. Maaliif abbaan isaa lubbuun jira abbaa kiyyaatu akka nugusa taatu naa hime maanjiin. Haadha tiyyaatu akka nugusa taatu naa himee siin jaa siigale. Osoo abbaa kiyya ati jettee ni beeytaa jennee gaafanna jaarsi rabbi sodaataan hin jennee jaa. Achi qaanii isaa jechuudha. Haati isaanii duuteemi. Kijibaan nama du'e ragaa yaammataa jette Oromoo. Haadha tiyyaatu anaa maarree torba, anaa waggaa torba bar nugusa taatanaan jettee. Makiinaan amma deemuun tana bar hoggi haati tiyya soogiddanna ergatte vuu jechaatiin istoora dhaqaa. Haya badabu. Waa hunda haadharra fe'aa jechuudha. Mootiin sobaa kun. Soo inni wanni inni godhuuf amma muslimaaf hangana giriinlaayitii kenneefi inni wajji deemu jiruuf laal siistama keessan turre nuti ni beeka. Sirri beeka. Hiyyummaa ajaa'ibaa keessa turre. Sheekotiin teenyaas maarreen keenyaas amma makiinaa tanaan deemuun isaan bilisummaan tanaa olitti nafne si gale. Ummata ortodoksii kana laalime. Durirraa qabanii mootummaa keessa turanii jechuudha. Sirni mootummaa akkatti faakshin godhu beekan. Si gale. Akkatti faakshin godhu. Namichi kun hanga deemee hangatti dhaabbatu beekan. Ummata sirna mootummaa beeku kana ofirraa achi qabeeti. Si gale. Darasaa teenya tan duratti takkaa ol namni beeta mangistii ol naqeen beene tana fidee ol naqate. Maaliif tun garaa guuttannaan bilisummaan isii birattana. Garaa guuttatte makiinaa ayyaanaan bilisoomte baqa. Meelaali ummata ortodoksii gabbahaniiti gibira keenyaani dirooyinii bitu jirta. Gibira nuti gartee kafalleeni dirooyinii bitu jirta. Xiyyitii dirooyinii bittee ummata amantii teenya nu jala horduuf ummata abbaa je'e nu jala yaa'u nu jala fixuun hin taatu jettee ortodoksiin ibsa baafte. Haga arratti sheekotii manzaraatan namicha amiini biroo sanirraa eegale sheekotii manzaraatan mee isaanii ummata muslimaa dhumu jiraa. Keessattuu ummata Harargee kan nu dhalee nu guddisee nu qaraasisee dhumu jira jee mootummaa tana jecha tokko dubbate gartanii. Maaliif irraan kaayyannee jechuudha. Abbaan fedhe asii amalumaa biyyii qaban si gale. Sheekotii manzaraa moo? Anaarraa arra isiniin himne sheekotii manzaraa. Gaafa dubbii Soomaaliyaa laandiin irraanfatiin guyyaa badiin qabne. Gaafaan gabbahaa iyyaa. Ummataa fi mootummaan tokkoo miti nuti tokkoo miti. Kabahara keessan fudhatuu deemu mootummaa. Ummata keenya miskiina mana keessan dalagatu. Riskii barbaaddata isin keessa dabru narraan gatinaa jaa yaa sheekotii manzaraa gabbahaa iyyaa. Gaafa Soomaleen ummata keenya fixuu eegalteen je sii gale guyyaa badiin qabne. Eega sirraa eegalii sheekotii manzaraa hanga ammaa laali garaa dhedheereessitee maasha Allah. Dabba Adaanech kana faalaalti isin tetteessi kan ummanni dhumu jiru hoggi Adaanech gajjettee waa fuutu dabba Adaanech kana faalaal subhanallah areeda dheeraa kana wanta godha si gale gatiin takka tan isin qabdu jirtu bitamtoota wayyaaneen gartee bitu diddee dimsinnaa sagaleen teenyaa dhagamtu jedhanii wayyaaneen rakka ammalee dhugaa jala mureetiin siin wayyaaneen rakka ammalee rabbi sodaataniitii miti. Osoo rabbi sodaatanii arra wal fixu jiranii fi aangurratti Ahmaddiin Jabalii fi muftiin bakka lama baheeti wal fixu jiranii fi kan ummanni isaanii asii dhumu takka ajecha tokko aboo barra nasbee namaatu Nabi Muhammad alayhi salaatu wasallam
nasbee nama tokkootu barka abarra qaalii jaabar sigale nasbee nama tokkoo ka abarra qaalii jaabar arra muslima ilmaan muslimaa nasbee meeqa awwaale ummanni muslima rahmatallee kadhataniifi sigale rahmatallee kadhataniifi hin kadhanneefi maalif garaa guuttannaan no problem bilisooman isaa bilisummaa garaa guuttachuu seera sigale so kana hunda wannin keessa deemeef ummanni keenya wanni abdatu hin jirtu hayyoota kee malee jaawar maamman malee sheekka abbutaa kan laalaa jirtu kana malee dalagadheetiin hurkaatii akkana hurkaatii nyaadhaa si'iyyuu jira jechuudha arra warri gargaarsa sii fide kun iyyannatii dhugaan siima warri arra gargaarsaan ganda keessa oriu sun osoo nuti asiin cal jennee ichumaan yaa rabbi gurbaan kun maan uraanusine nama juu jira siigale aboo ati maan dhiifne guyya tokko sagalee taate ummata Harargee kanaa sagalee taate sigarre maan usne afaaniin nama naanjee jira afaaniin personaali biyyarra asirra siigale akka wanni tun irraanfatamtu fedhanii haya ati gargaarsa fiddeef ruuzaa fi firaashaa fi wanti itti gannayte sigale ruuzaa fi wanni itti fidde itti gannayte haya ummanni kun maal qaba garantiin inni gartee ruuzaa fi wanni ati gaffidde sanyaachuufu garantii maal qaba nageenyisa amma dheengadda fidaniiti gartee waan yaadataa keenya ergesan fidaniiti gargaarsa kennanii jechuudha fannoon hoggis dhuftee dhooytee fudhatte meeshaa sanuutu sigale maalif namni eegumsa godhuuf hin jiru mootummaan ummata kana protect godhu hin jiru fannuma qallabuu jechuudha sigale fannuma qallabuu jechuudha so karaa gartee adda laaluun woboo jira arra waa hedduu jira alhamdulillah waraana guddaa qabna teenye hogganoota isaanii yaamannee private waliin mari'annee ummata kana akkam godhuu qabna jennee mariisisiifne gargaarsa guurri kana kara qawwee oofnamoo akka rasaasaan bitatanii waan kana firraa eegan goonamoo sigale meekam goona jennee teenye malaa mariidhaan socho'uu qabna jechuudha irra guddaan diiyaaspooraadhaa chipsii lama nyaachuu jira buleeyyan kiyya warrimma ati sabboona jee Hararge jee asirraa dhaw jee gargaarsa guuru kun irra guddaan isaanii chipsii lama nyaachuu jira warra galgala gabaasa mootummaa galchuu so wal eegaa firraayis irrattis wal eegaa firraayis wal eegaa deemuun barbaachisaadha jechuudha deemuun barbaachisaadha jechuudha ummanni keenya wanniin isin kadhadhu wanniin isinii boo nama sagalee isinii ta'uu dabaafadha daareekshina qabsoo teessanii qopheeffadha mootummaan Abiyyi sheexaanni humna malee naman kabaju ilma keenya 4 kiiloo jira maarree keenya 4 kiiloo jira waan jettan tana dhaaba sigale 4 kiiloo jiru ilma sharmuuxa 4 kiiloo jira zaset ilma keetii miti dhugaan siimaa jedhamu keessattuu diina ilmaan Harargeeti namni 4 kiiloo jiru karayyuu namni boohaa jiru isin beera gartee sagaggaala wadala gartee jalarraa qabee hanga gubbatti isinirra guuranii sigale namni xiqqaachaa jiru namni sagalee hin qabne mootummaa keessatti diinagdee keessatti siyaasaa keessatti hawaasummaa keessatti namni sagalee hin qabne nama Harargeeti jechuudha nama Harargeeti jechuudha dhageeffadha rakkinni Oromiyaa guutuu keessa osoo jiru buqqaatiin osoo jiru gudeedamuun osoo jiru garuu ta Harargee ta addaati dhugaan siima ta Harargee ta addaati maalif waan sodaatan hin qaban waan kabajaniis keessaan qaban nama silaa sammuu qabu nama dandeettii qabu
beera kanatti gallakkisanii beeratti aangoo kennanii beerri aangorraa xaragee fixe siigale. Aanarraa godinarraa hanga ministeeratti beerri xaragee fixe jechuudha. Ani waan hin quba qaburraa hin isin haasa. Ijoolleen cufti tuun boole Mikaa'el ciifti. Tuun karaa Yamayyaa'u jirti. Doktoroonni gartee leecharoonni warri gartee politikaal saayinsii kun warri gartee faayidaa ummataa bakka bu'oonni ummataa guutuun gartee baqateeti kuunurruma jira. Kuun gartee karaa baharaa deemu jira. Kuun boolee Mikaa'elii jimaa cabsu jira jechuudha. Kuun dhagaa cabsu jira jechuudha. Nama gartee saba kanaan dhimmamne nama saba kanaan laalan na nyaate huddu nyaate maal naa dhaba kajuu sigale irra wasakar ilma namaati fuudhanii aangorra kaanii kan namni asiidu kan reefi asii deemu kan qotee bulaan asii gartee ala taa'ee isaan eegu sigale kan qotee bulaan asii taa'ee isaan eegu kan qotee bulaan asii taa'ee isaan eegu isaan garteechi kan jaarsi dullachi amata 60-50 wallahi qabbanaan akkatti ala kana harara jee hollatu gurbaan dardaraa kakaadiree kakaabinee bulchaan gartee aananii fi kanaan ichi qama mee kamin namatti tola mee nama humaanitii qaboozoon abbaan kee akaakoon kee hiriyaan abbaa keetii sigal ala taa'ee si eegu sigal ala taa'ee nageenya kiyya eegi jetteeni si eegu jiru qabbana tana keessa guyyaa akaafaa oole ati guyyaa sakaafaan oolle guyyaas qamaa oolte galgalaa sanee gootaa jechuudha. Inni garuu nageenya biyyaa eegi janiitiin ala qabbana keessa ta'a jechuudha. Ala qabbana keessa ta'a jechuudha. Obboleeyyan kiyya sigale. So mee duuba onneetamiin namni kanaa dhumaatii namaatutti dhagahama jettee yaadda. Ilmaan Oromootu aangorra jira jettee dubbatta. Ilmaan Oromoo aangorra jiru sirna piippiin sheeyxaantichi jaaratee gartee ummataan warasaa jiru qofaatu aangorra jira. Kanaaf nuti gartee waan kana keessa seennee garree. Jalaa gubbaasii baraabbarree garree. Waan saba fayyadaatii mitii waan saba fayyadamaati malee isiniin jenne abadan jennee dura dhaabbachuu jirra. So ummanni keenya eenyu wajji akka dhaabbattan baruu qabdanii. Kachi jirus keenya kamaar waan akkanaa dhaaba. Sirnichi jiru maal na fayyadee qofa laali. Sirnichi jiru abbaa gadaa si dura rashane. Gibiraan si gidirse, si buqqise, si ukkaamse. Baasaa buusii adda addaatiin si maraache. Guyyaa akaafaa oolte galgala na eegi jee fi taa'ee raahaa godha. Sirna kana firraa buqqisii siin jechaa jirra jechuudha. Sirna kana firraa dura dhaabbadhuu siin jechaa jirra jechuudha. Abbaan qabsoosii waan ati intalatti gabbartee fidde waan ati ilmarra gabbartee fidde asii namni sirratti itti baacuu hin dandayu wanni siin jechaa jiru tanaa jechuudha. Abbaan fedhe miidiyaarraa waan fedhe haasa'u. Tiktookarri fedhe yoo barbaade abiyyi huddutti hidhatee haa deemu dhimma keetii mitii jechuudha. Fookosiin tee milkaa'ina keetirratti. Sirni ammaa kunii fi sirni wayyaanee maaliin gargariin? Sirni dhufu hoo maaliin gartee yoo kun kute maaliin narraa kutaa? Amma ummata abbaa ifaa haasa'uun arga. Ummata bahara diimaa nuuf deebisa faajuun arga. Nama gincii tana deebisuu dadhabe wooboo arga. Nama gidaamii amat dhaquudhaaf amat saddeen lolu jiru. Mee giddibiin inni sii deebisu? Mee baarri inni sii deebisu hamimee naa himime. Yaa obboleeyyan kiyya, yaa ummata kiyya dammaqi. Rabbi sodaadhaa dammaqa.
maarree kiyyaachi jira waan jettu tana dhiisa. Jaawar Mahammad hinaaffaa aangootiif akkana godhatafaa jetti wanti kashlabbee. Jaawar Mahammad aangoo abbaa gadaatti rashanuuf hinaafa. Tana Oromootti buqqisuuf hinaafa. Tana Oromootti gidirsuuf hinaafa. Mee maaliif hinaafa? Mee maal harkaa qaba? Si jeesu jira. Si buqqisu jira. Si gale? Si hidhu jira. Si gudeechisu jira. Si qabeenya ati gartee wali qabattee sirraa gubu jira. Akka anaatu kana godhuu qaba jechuuf hinaafaame. Mee dhaaphuu iflaali mee ati yaa ilmaan Oromoo. Mee namni kun hinaafu jira. Tanaaf akkana godhata. Warra ergamtuu maarreeti. Warra ergamtuu miitirqishooti. Biyya Arabaa gurgure Jaawar Mahammad. Baale bar durooyinii jecha gurgure. Bishooftuun badni gurguramte. Biyya guutuu gurguruu deemaa barama. Si gale? Amma ajandaa gartee akka ati gartee sagalee waliin taane maal fidan? Amma nuti bahara diima kunoo humni galaanaa keenyaa leenjii eegale maarroo eegale siin jaa. Si gale? Sirra bashannanaa jechuudha. Waan akkam fiddu beeke hin jaaramne akkasitti si diige beeka. Hayyoota kee kaanidhaa galchee kaan biyyaa baasee kaan garaan bitee akka gartee nama kallattii sii kaa'u facaase beekaa jechuudha. Si gale? Kabaqatee biyyaa ba'ee sagaleen sii taajuu jala deemee gartee ilmaan barandaa kana rabbitee ilmaan barandaa kana guyyaa dheeraa arrabsiisisaa oolaa jechuudha. Si gale? Mee nama Oromoon du'uun qabdu jettu akkamitti arrabsitaatti dhufte? Nama Oromoon hidhamuun qabu juu akkamitti arrabsita dhufte? Yoo dhugumaan Oromoo dhugaa san taate, yoo dhugumaan Oromummaan si dhagahamte, yoo dhugumaan sabummaan si dhagahamte, Oromoon du'uun qabdu, Oromoon gibiraan gidirfamuun qabdu, walqixxummaan eeggamuu qabaa. Mee nama akkana juu akkamitti arrabsite jala dhufte? Amma Jaawarfaa wanni isaan jechaa jiran kanaa jechuudha. Kanaa jechuudha. Sheek Abbutaatii wanni itti arrabsamaa jiru tanaa jechuudha. Namichi kun gartee ilma keetii miti diina keetii siin jechuun jira. Diina jechuun nama sijjeesu. Namni tokko eega sijjeese diina keeti. Ilmi kee dhufee ilmoon teeta gudeedaa dhuftee yoo sijjeefte siif diina. Ilmi kee kanatti dhalte. Arra ilma keenyaa achi jira. Raayyaa ittisaa ilma keenyaa hoogganaa. Maarree ilma keenya. Haya. Ilma keetii hoogganaa buqqaatiin sirraa dhaabbatte. Arra cinaasan keessa maaltu deemu jira yeroo nanaasa'u kana. So niyyuu haylii gartee mootummaan naannoodhaa guddaan Mustafeen hidhachiisee si galee raashina hunda guutee fi loojistikii qopheessee fi itti naqee qotee bulaa ficcisiisaan jiru. Qotee bulaa ifiifuu nyaateen dhugin kana ficcisiisaan jiru. Mootummaan naannoo ka alaabaa federaalaa jalattiin bulachuu. Kana maqaan Abiyyi Ahmadiin aangoo harkadhe jee BBC hundarraa dhaadatu. Fixaan jiru. Hoggii kana uummata keenya eenyuuf fixere? Hoggii kana uummata keenya eenyuuf buqqisere? Sheexaanticha kanaa jechuudha. So miidiyaalee biyya alaa keessattuu diyaasporaan miidiyaalee biyya alaa ka waan qaallichi kun godhu dhaadheessu kana dhaabsisuu qabdanii jechuudha. Keessattuu ka maallaqa keessaniin sossoo. Keessattuu ka maallaqa keessaniin sossoo miidiyaalee biyya alaa kana. Raqa qaallicha shabboo miidiyaa ifiinjuu sanii fi qaallicha afaan hidhaa tokko ka Kanaadaa kana taa'u suutee maal ka ifiinjuu tokko waan isaan itti jiran akka isaan itti Jaawar kana fa'aa dha'u jiran OMN ta'e ifiinjattu tanaa akka isaan itti dha'u jiran BBC'n duraanuu maraattuudha bakka maallaqni kafalameef deemti sun dhimma keenyaa miti amma qaallichi iddoo tana maallaqa akka gaarii kafalee fi akka gaariitti isa dhaadhiisu jiranii isaan gaafa maallaqni isaanii gad xiqqaate maas deebi'anii Oromoo fakkaatan. Dhuufuun namni fayyaa qabu guyyatti yeroo meeqa dhuufa siin jedhan isaan hogii maallaqa fixatan.
wanni isaan haasawan mootota BBC mudhii gadiiti sigalee. Hagamma namichi maallaqatti kennee nafaarsaa jee kana akka gaarii kijiba isaa kana dhaadhiisu jiranii. Kun Oromoo waa godha abata waa takka nu godha. Wallaahi billaahi kijiba dila inni bite kana anaa tokkichaa dura dhaabbatee daaraa godha. Na amani. Keeysa isii beeyna laawwanta. Takka walitti hin jirtu. Akka kaansariiti nyaatamtii dhumtee jirti. Waan inni fakkeessuudha huccuu uffatee gartee ceceewu tana dhugaan seen. Buliyyeen hin jiru. Siyama. Du'eeti dhiqamee tafaaqadamee awwaalli isaa qotamee qabrii keessa awwaalarra wallullu jirraan siin jeebar. Kana ol akkamittiin siin. Kana awwaalatti godhuuf waraabeysi gartee hoggii galaa ka'e ciniinee sirraddu. Mootummaan kun kutee jira. Dippiloomaasiin kutee jira. Ollaan isaa tufee jira. Sabni isaa tufee jira. Sigala. Addunyaan tuftee jirti. Baankiin addunyaa tan inni gartee sabbata haadhaati jettiin dhaadatu hundi gartee ibsarra baaftee jirti. IMF'n ibsarra baasee jira. Sigala. Waa takka wanni inni jiraachuu jiruun Arab Imireetii takkitti sanuu Israa'el lubbuutti fidu jirti. Sigala. Takkitti san qofaan jiraachuu jira jechuudha. Sun amma Eeltiraadhaa jetteetti dhiibu jirti jechuudha. Mee haa dha'u Eeltiraa dhooyinaan dhumasaati. Wallaahi. Qabaddaana Eeltiraa dhooyinaan dhumasaati. Namni hundi nyaachifatee eeggachuu jira. Eeltiruma tana achi seenuu jira. Sigala. Inni rankaa ayyanne maas Eeltiraan dhawa jeetuma asii lafa dhiitaa oola malee. Haaya Eeltiraan dhawuu deemu. Haaya deem dha'ee haa dhiira taatu. Hunootee isii mee Eeltira. Maanutti himaa oolu. Ceetuma ol deebi'ee Eeltiraan dhawuu deema. Haaya deem dha'e. Amma ceetuma Eeltiraan dhawuu deema. Maal godhaa himuun barbaachise. Ati dhiiraa mi deem dha'e. Deemiti baara nuu deebisi dha'e. Kana hunda ergamtuu Arab Imireetii jechuudha. Arab Imireetiitu galaana diimaa kanarratti olaantummaa gartee Suudii fi maal kanaa wajjiin tawadaddaru jira waan ta'eef sigale isaaniitu itti dhiibu jira jechuudha. So kana keessaa uummanni Oromoo wanni inni harkatu hin jirtu. Giddibii laga Abbaayirraas waliigallee jira murtii kaayyannee jira. Viidiyoolee waraabeetiin jira. Yoo isin faayidaa takka harkattan eeggadhaa hin jeesi gala. Akkanumatti yoo namichi kun silaa rabbiin nurra hin jiraachisu haga inni aangoo tanarra jiru yoo faayidaa takka isinichirraa harkattan gurguratee hiisha kaayyatee sigala. Hiisha kaayyatee jira. Saniifu ummanni keenya gartee ajandaa adda addaa burjaajii adda addaa kan faarsee bulaan oofu kanaan hin burjaajeenaan jalaa sigala. Rakkina ummata keetirra fokus godhi. Ummata keetii sagalee ta'urra fokus godhi. Ummata kee ijaaruurra fokus godhi. Ka dhufee gandaan si diigu bara argeen akkana bara argeen abbaa biizinasaati bara argeen abbaa maarreetii jee hattuun sani dura kanatti firaarii godhu. Wanni harargeen harkattee wallaggi dhabdeen jirtu. Wallaggi woboo lolchiisaa jirtu sun yoo aangoo ta'e sii galee yoo aangoo ta'e namni irra jiru wallagga. Jalaa gubbatti ijoollee wallaggaa tana. Yoo ekonomii namni harkaa qabu mee Finfinnee fi Adaama tana keessatti mee Finfinnuma tana dhaqaa qabeenyuma ijoollee wallaggaatuun qabdu. Sii galee. Wanni takkataniin ani isin dhaammadhu. Wanni takkataniin ani isin dhaammadhu. Uummanni Oromoo wanni beekuu qabdan. Laal sabboonummaa nutirra nu duulchisu jiran. Arsii fi Harargeetti milkaawaniiti akka sabboonummaa tana namni jibburra duulchisu wallagga qofarra duulchisuu dadhabanii. Jarri qabeenyallee isaanii harkaa qaba aangulle caffeen Oromiyaatun akka jirtutti isaan. Dhugaan siima. An sirrittiin beeka paartii eenyu eessa bakka tam jiraan beeka. Ati dakatana waan namni irraa nyaatee si gaddarbe liqimsuma takkittii tanaaf asii dakatana wal fixxasi. Warri gartee ati balaaleeffattu kun ichi jiran bakka guuttoo jiran. Warri kunuu afaanuma qabatee taa'u jira. Nuti maali liqimsummaa takkittii tanaaf? Tujaarri keenya kan
way abbootiin aangoo teenya kan way beerri keenya aangoo qabu kan barraqsi haa godhu. Barbeerri jaraa gartee kun profeesara kun maarreedha addunyaa tanarra kun dippiloomaasii yaa'anii si gale. Tana taasii dachii gurgurtu taasii gartee mana tokko jaarrattee mana tokkichaa kanas himnamu afaaniinus janii ussisiisan. Tana aangoo qabdi jettee na haasoyta si gale. Ummanni bar maltii miliyeenariidha bar si galee kun gamas baasee kun gamana baasee si gale. Saniifuu jaarsa dullacha afaan tortora sagalee kaifiin jiru kun amma booda waa barreessitee bulookiin si godhe. Galee waan afaan tortoraa takkanaa tana taarargee diigaa jiru si gale. Saniifuu ummanni keenya wanniin isiniin jiru wanniin isin kadhadhu wanniin isin dhaammadhu tokkummaa kee jabeessi. Kan ittiin mo'atte tokkummaa keeti malee. Kan ittiin injifatte tokkummaa keeti malee. Gosaan wal ijaarteen injifanne. Amantii wal ijaarteen injifanne. Yoo waaqeffataan du'e ortodoksiin iyyiteeti. Yoo ortodoksiin duute muslimni iyyeeti. Kan ati injifatte malee. Yoo gosa tanarra lolee amantii tana amantirra lolee tanarra lolee namni tokko gartee ka walirra lolee injifate hin jiru. Ka walirra lolee injifate hin jiru. Saniifuu ummanni keenya sigale midhaabbadha jaarsaa jireenyi paaswordii gaafatee waan hanqeessa. So tokkorra lolee wanni inni gartee injifate hin jiru jechuudha. Wanniin isin kadhadhu, wanniin isin waywaadhu, wanniin isin ummata kiyyatti gartee yeroo takkarra lama 10 dhibba meeqa wanniin ummata kiyya waywaadhu. Tokkummaa kee jabeessi. Tokkummaa kee jabeessi. Tokkummaan tun abiyyiif dhukkuba. Tokkummaan tun bilziqinnaaf dhukkuba. Dhukkubni guddaan tokkummaa kana isaaniif. Wallaahi waraana meeqar. Wallaahi gartee an kakadheetiin jala mureessitti. Waraana meeqar. Hayyoota meeqarra tokkummaa yoo qabaatte. Oromoo yoo walii dhimmamte. Oromoo yoo wal jala yaate wanni isaan jibban kanaa jechuudha. Wanni isaan jibban kanaa jechuudha. Saniifuu please tokkummaa keetirra fokus godhi. Waliif dhimmama. Yoo Harargeen buqqaatu guutuun keessan ka'aati iyya. Uummanni Harargee dirmachuu teessan barbaadaarra. Akka dheengadda Booranaa dirmattan sanii dirmachuu barbaada. Dirmachuu maallaqa walii guurtanii gartee PP irraa masruufa kafaltanii miti. Dirmachuu tokkummaa, dirmachuu sammuu sigale akkam taana jettanii hayyoota keessan gaafattanii uummata kan akkamitti gargaaruu qabna jettanii sigale baxbaxxee ijoollee nama arrabsitu wajji horii ozoon hin taane hayyoota wajji mari'attanii sigale maal godhuu qabna akkami godhuu qabna yoom godhuu qabna jettanii sigale uummanni keenya wal cinaa yoo dhaabbattan malee tokkummaa keessanii yoo deebitan malee wanni isinitti as deemu duumessi isinitti as deemu duumessa badaadha jechuudha. Duumessa badaadha. Keessattuu Harargeen xaragamuuf deemta. Dhugaan siima. Xaragamuuf deemta. Qabadhu viidiyoo tiyyatan. Okkonoomiin si xaragan gurgurattee galuu hin dandeessu. Bitattee galuu hin dandeessu. Baqatteetii jiraachuu hin dandeessu. Usteetii jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Sirni kun sirna diina keetii ka gartee diinummaa teetirra ijaaramee jechuudha. Sanuu si fakkaateeti nama sagalee sii ta'u hundaa'u si jalaa bitaa jechuudha. Warra bitamuu didee akka keenyaa kana beeymagan dalagannee jiraanna malee nuti rabbii keenyaan nu gargaara jee warra gartee rabbiin dhaabbate kana rabbii jecha
sagalee miskiinaa rabbirraa harkanna jee sagalee miskiinaa dabqaan bulaa akka kiyyaa haa ta'u jiru kana malee wanni hundinuu gartee xuriin tuyxee jirti. Namni keenya sadarkaa tana bitamee akkana ta'an seene. Saniifuu khabar waattiin kennin ni'umaan bitamee bara. Amma waattiin kennin sheekh akkamii bitamne naan juufaa jira. Ni'umaan bitamee bara. Aboo Finfinnee tana afaan garree ka godhe. Aboo Maarree afaan garree ka godhe siin jaa. Bitamuun tanumaa bara. Zigala. Already guuskadii barate osoo hin beekin isaa dalagu jirta bara. Mee Finfinneen tolte yoo nageenyi keessa jiraanne bu'aa maal qabdi? Mee abbaa ijaarame yoo nageen qabne bu'aa maal qabda? Mee baharuma sanuu deebisee haa jennu baharri dhufe yoo nageenyi jiraanne bu'aa maal qaba? Inni wanni bahara ittiin galfachuu deemuuf Jabuutiitu bakka buusii bakka itti meeshaa buufattuun abadan meeshaa waraanaan galfattu jette. Isaanii meeshaa waraanaa galfadhaaf ala ba'u jira jechuudha. Meeshuma waraanaa kan ittiin sifixu galfachuu fi bahara barbaadaa jechuudha. Akka nama amma dhibba jiraatu qaallichuu hamma tuqamee na fakkaate. Akka nama addunyaa tanarraa amma dhibba jiraatutti ummatuma kan akkamittiin fixaa meeshumaan ummata kanaan ittiin fixu isaaniin galfadhaatu isa maraachuu jira. Malee misooma biyyaatiif namni barbaadu kanaa miti dhageeffadhu. Namni misooma biyyaa barbaadu tokkoffaa nagee buusa. Qotee bulaaf nagee kenna. Qotee bulaa kana qotee magaalaa sirraa nyaachisu. Yoo qotee bulaan nagee qabaachuu baate wanni ati godhuu dandeessu hin jirtu. Nageenyi ati buusuu dandeessu hin jirtu. Qaala'insi jireenyaa kana ati to'achuu dandeessu hin jirtu jechuudha. Yoo dhiheessiin xaafiin jiraan xaafiin akkamirra kishti? Yoo qotee bulaan xaafii qotee hin dhiheessine. Yoo dhiheessiin timaantimaan jiraan, yoo dhiheessiin killeen jiraan, yoo dhiheessiin sangaan jiraanne foon warri magaalaa bitatee nyaatu kun eeysi jiran. So saniifuu wanni kiin qulfiin gartee misooma duursitu nageenyaa jechuudha. Nageenya taa'ee mari'atee buusuun barbaadu jechuudha. Nageenya taa'ee buusee nagaa mari'achuu hin barbaadu jechuudha. So saniifuu ummanni keenya wanni godhuu qabdan wanni itti wal yaamuu qabdan tokkummaa keessanii wal yaamuu qabdan. Qabsoo kana kan injifachuu dandeessuun tokkummaa kee qofaan. Woboota jabeeffachuu hayyoota kee dhageeffachuudhaan. That's it. Nama gartee sagalee siin taane goota kiyya jettee jala deemuu TikTokitti birrii kee fixachuu dhaabi. Nama sagalee sii ta'u hamilee amma anfaan sheeriin si kadhadha. Osoo nama leenca 300-400 darbitee nama sagalee siin taane hataa'ee haadhatee isanii sagalee leenca darbaajuu leenca darbitee dhufteeti. Namni sagalee sii ta'u osoo sagalee sii ta'u fannaafatu. Sheerii si kadhata yaa buleessu. Bara akkam keessa dhufne bara ajaa'ibumaan nu qabate.